ወይኔ በላቸው buraan guyyaa abbuushan jireenya biraan keessa ba'e jedheeni galgala kanammoo jechuudha poolisaan morma qabame poolis xaabiyaatti gadi darbatame yaa wayne ijoollee buttaa jira hay nagaadhaan jennee ati qoy akkam goote jechuun nagaadeen kutaa ciisichaa keessatti galeeni ciisaaree guyyaadhaan bura nagaadeen maal kan iyyuu hin galu abbuun konkolaataa keessa bulaa ya carraa keessan anaa nyaatu yoom futanii yoom dhalchitu sin akkam hojii keessan nyaadha Abrahaam yoomaan beeku miskiinadha kan kanarraa hangayyuu sinidha baga waanuma kunuus hin mootummaa biyyaa seerri waan hin jirree sin seera gararrii waan jirtaaf sinitti fakkaate miti seerra akka jiru baga argitan Inna jechuudha guyyaa maal jedha sanitti fakkaate abbuush waame jechuudha. Har'a hundumti isaanii dhufaniiru. Kaza maal jechuudha wanti kun sirrii miti wanti isin gochaa jirtanii Abrahaam kan farramuu dideef immoo Ruutaa faana gargar baa yoo farrame dhumate jechuudha kan isaanii lamaanii akka dhumatu immoo hin barbaadu. Kanaafiyyuu ta'uu hin qabu jennaan maalidha sinii abbuush Maayini sineessaa yaatu tokkonnaa jenne tokko kaleessa immoo eessa turtaniyyuu maaliif hin sirreessinaa nuti hojiidhaaf iddoo biraa deemnee turre callifnee turre angaddoo kana ga'utti maalidhaayi nuti Abrahaamidhaan lubbuusaa baasuu ni dandeenya garuu immoo dhalate abbaa malee hambisuu waan hin barbaanneefi jedhanii kaayii akkasi harra acheegaa abbuushaan baay'ee loles inis si dafa'uun hin danda'an ture aniyyuu amalaan si faanaasaa yeroo baay'ee immoo ani si haasofsiiseera maalidha jennee waliin sirreessina jireenya Ruutaa kana jenneetti dhaayi sin garuu akkas gochuun barbaanne jedheeni innaa baqaasaa turanii bichaa jechuudha wanti Abeelii fi buraan gochaa jiranii waanuma sirrii isaanitti fakkaate waanuma gaarii isaanitti fakkaate jechuudha kaleessa immoo argitaniittu faranjiidhaan waan inni godhe jechuudha dha'ee biraa deeme jechuudha faranjiin immoo durayyuu keessa jira miti reqimiin isa isaan Ruutaa godhan isa isaan Ruutaa boochisan dutan meen akkuma saree dutanii eessuma turan gaafa dubartiin ulfaa boochu gaafa dubartiin deessee osoo ulmaa hin bayin boochu gaafa isheen akkatti mankaraartu eessa turtan shaamarran har'a mataa Ruutaa gadi gombistanii irratti sirbitan waaqayyoo jechuudha uumaan waaqaaf lafaa hojii keessan siniif haalaatu hojii keessan hin dhabina sinis boru hin qammastu akka dhabaatanii jechuudha yoo se iyyee jettanii boo'uu baattan in argina asuma miidiyaa kanarraa jirtu mitiire inuma argina jechuudha yoo waasin qonna hubata maal goote dubartiin kun Abrahaam yoom jibbite isheen Abrahaamin hin barbaadu yoom jette isheen hojii isaa jibbite adeemsa isaa jibbite tuffii isaa jibbite akkatti inni ishee tuffate haa ta'uyyuu malee jechuudha egaa Kaaleebis amma gara Ruutaati Kaaleeb jedhanii faranjii jedhanii dhufanii haasaaniitu jiru waan isaan godhan argitanii jirtu jireenya namaa keessaa ba'aa jennaan bahuu didaniiru omaayyuu yoo seeraan hin haasofsiifna jireenya Ruutaa keessaan ba'a quubni isaa kun irraa gadi gala yoo ta'e nuti omaa tokkoyyuu poolisiitti hin geessinu garuu immoo poolisiin nu faana jira kaameraa keessa galuu waan hin barbaanneef malee jedhe jechuudha kaassaa gaafa dhaqanii laxxee dheechiisa qunxaadhaan gaafa saaqanitti ola seenanii maalidha innati kaleessa gootee in quuftee ati sirraa galuu dideedhanii jechuudha maalin ta'e inni sirruumi saaxanii seentaniif maalidha xabbaqaatti bilbileenanii gadi sin darbadha achi booddee jechuudha suutuma jedhee faranjiin gaafa bahee jedhu poolisiin kaka'u gaafa ol jedhu maalidha faranjii jedheen achumaan faranjuun immoo ati maal goote kaleessa jedheen hamma gaa'e achi booddee kuni anaaf irratti hin ta'a yaadama nuti hiriyoota miti jedheen
achi booda lakkii waa'ee faranjii dhiisiidhaan poolisichi waa'ee faranjii achi kaayi ati gaa'ela namaa diigaa jirta gaa'ela mootummaan beekuu jedheenka himatamtee jirta in kasasamne garuu akka sagalee kennituuf poolis xaabiyaatti hin barbaadamta ka'i jedheen amala ijoolleen buttaa jiraa kun amala isaanii keessaa jechuudha warratti dafanii kufuun barbaadan dafanii of kennuun barbaadan akkuma Abrahaam inni kunis maal godhee sagalee dheeressee dubbii dheeressee jechuudha poolisatti jechuudha achi maalan balleesse oma tokkoyyuu balleessine kan gaa'ela balleessaa jiru isaanidha kan gaa'ela diigaa jiru isaanidha Kaaleeb sanarratti immoo jechuudha isatti balleessaa jirachaa ture Kaaleeb sammuunsaa dhagaadha waan tokkoyyuu yaadu jennaan poolisiin itti seeratee jechuudha akkasitti waan tokko dubbateen cal jedheen isaanis jechuudha hacha akkasitti dhaanii sayyoo algaa irratti sina taasiftaa jedhee hinxilif gadi godhe kaa achi booddee geessee xarapheessaa irra teessise poolis jechuudha na hanga kanaatti maaliif deemte hanga kanaatti maaliif goote jennaan isa ati gootee silansin kasabneef anaan kasabtee dursitee faranjiidhaan achi faranjiin na kasasii ittiin gaafatamaa nan seena mana hidhaa jedheen jechuudha amma tokkoon isaanii waliidhu jechuudha waliidhu balaan ganaa buuti garuu nuti jeen goota argitusa yoo gaa'elli isaanii jige gaa'elli isaanii walitti ni deebi'a dogoggora taasisaa ture hojii taasisaa ture irraa Abrahaam hin barata saroonni garuu karaarra deemte yaada dudutti omaan argattum sareen maaliif yaada dutti waan ta'eef abbuma argattu dutti miti aanaan beektu biyya keenya keessatti jechuudha na isa kanadha roobeel fa'illee waamee efaanillee wajjin haasaa ture akkam galaa jedheenis deebi'aati gala sinnagaan buustanii jedheen irratti fuudhuudhaaf meentala irratti jechuudha eessatti galu ati maaliidhaan akkatti gibbibbisi godhee si abaxxaraa jiru efaa mafa baxxaramta obboleessi kemee ejjaa jira sagaagalaa jira baazawwee qobaa isaanii mee kutaa ciisichaa keessatti qabamanii har'a qulfee kutaa ciisicha Abrahaamee iddoo inni kireeffatee jiraachaa jiru sana eenyu baatee jira ermeellaa miti ermeellaa meechuudha miidiyaa irratti otoo kaameraan jiru omaa miti rakkoon qabu hojii sana raawwadhu dubartii jechaa jirtudha beektu ati gixximitti jettee jechuudha qaamni ermeellaa dhaabbatutti qaamni Abrahaam dhaabbatutti gooftaa koona tararamat maalin godhan nan dubbadha inni jechuudha hordoftoota har'aa jechuudha Kaaleeb maal jedhe beektu Abeel faana dhufanii jiru jechuudha na qaama saalaa ishiitii ilaalamuu qaba jedhe dhugaa rabbii jettanii ilaaluu dandeessu viidiyoo sana jechuudha saalli ishii ilaalamuu qaba maal akka isheen taate dhuguma dubartiidha dhiiradha shakkii keessa gallee jirra jedhe maal godhareen isaan jedhanii naasaaqaa akka isaan jedhanitti waan isaan jedhan haasa'ii ittiin dabaliin irraan kukkutee deettan akkasumatti naasaa jiran bakka shebarara kun afaan haara namaasu wayne miskiina koo ruutaa of duuba deebiin haduttu sareen haduttu waan nyattu waan hin qabneef jechuudha leenca baakeeti qobaa kee kaleessa akkoo ruutaa tuffatan omaan gootu omaa tokkorra noolte akka xurii keessa isaatti lakkaa'u didanabbu har'ammoo hin kotokkotame jedhu hin argitu abeelarraa maal akka naasa'ee jechuudha Kaaleeb biratti dhugaa rabbii waan hin godhu nabatoon bira jiraadhee jechuudha mormuma isaa kanaan qaban isa dhugaa ruutamti viidiyoo isaanii kana gaafa argitu akkamuu taate ana sinaan gabagabannaa viidiyoo isaanii lamaan kana arginna san dubbatan jechuudha innaa jechuudha sanas haa ta'uu kana qumxaadhaan paantii ciisuudhaan goototamee gadi ba'eera miti innis in argitu elaa jawween sun ibaamni sun itti dabalamaa abeelis jedhameera jechuudha innaasa kanadha hundinuu jechuudha gaayee amma misaa nyaachuutti jiru bakka amma toora galaa jira bakka uffeedha yeroon bakka na ermeellaanis hin qabamti maaliif akka akkas gochaa turte maaliif akka akkasitti sagaagalaa turte maaliif akka akkatti dhaanii
udduu qullaa wajjiniidhaan deemaa turte maaliif akkatti dubartii kana baazawwee jechuudha. Roottaa miidhamteetta ta'uu danda'a. Roottaa miidhamteetti ta'uu danda'a. Ta'uu danda'a annas hin jettan miidhamteetti. Miidhamte malee dhugaa rabbi yaa obsa yaa dandeettii jajamuu qabdi ol fudhamtee baatamuu qabdi turte ammatti guungumtan jechuudha. Isin amma mittaartan amma mitti gubattame har'a garuu isheen waan gaarii goote isheen barnoota irra galchiti bakka barsiisaa jirti sirriittidhaan leenjii eebaa jechuudha. Dhimmi kun immoo mootummaan ilaaleera viidiyoo isaanii ni ilaalaa dhugaa viidiyoo isaanii faranjiin illee jedheera isatti kalee sana irratti hojjette hunda isaa viidiyoo isaa poolisii kanaan ilaalchiseera jedhan jechuudha. Hunda isaan hordofu waan ta'eef amma hegaayee isa biraaniyyuu Abiraam maaliif akkas ta'aa tureefillee gaaffii gaafatameera jedhamee jira. Farramus jedhee jira jedhanii amma kanaaf iyyuuti wanti hundumtiyyuu seera galaa. Roottaan gaala ishiitti hin deebiti garuu akka kaleessa jechuudha. Dubartii namaa irratti utaaluun dubartii namaa hammachuun ismanni roottaanii ismanni itti hirkatee wanni ishii chaappistiikii ishii akkasuma immoo shittoo ishii foolii ishii kana akka barbaadetti camalallaqaa galuudhaan roottaan noorba gana kan galte Abiraam jettee ofitti qabdi. Har'a waan ofii keetiif hin goone waan ofii keetiif hin jaalanne haadha keetiif hin jaalatiin dhugaansin jedhe amma danda'amaa si ta'etti jechuudha. Ilmi namaa akka guddatu ilma namaatiif akka darbu garuu maaliif na caala jettee hin goomatii malee dhayi gaafa inni gadhee hojjete noo jedhini sirratti kan ta'uu qabu jedhini maali gola keettoo seeneen jaalatta mana keettoo seeneen jaalatta gaala kee keessatti galeen jaalatta akkamitti gaala dhala kanaa keessatti jaalachuu dandeessan xura hawaasa kana jechuudha. Bichaa ani dhugaan seeneen jedhe hordoftoota dhugaa rabbii jechuudha. Ennaan poolisii jechuudha. Buruukaa biratti argu jechuudha. Jilba koon jilbeeffadheen adda koon lafatti gombifameen jechuudha. Ililche nan ililche omaa tokko hin godhamuu hin qabnu omaa tokkoyyuu dhimma tokkoyyuu wantumti nu kaasasiisuyyuu hin jiru jedhanii jechuudha. Gateetti isaanii dhiibanii jechuudha. Arma isaanii akkana baasanii xunchaa isaanii nurratti dhiifatan jechuudha. Kanaaf jedheenan gadi gombifamee ililche maaltu narraa hir'atare maaltu narraa hir'ata gammade bakka nan gammade nan ililche bagan ililche badisa obboleetti kooti akkasuma immoo diigamuu gaala obboleetti kooti hin jaaladhu dhugaan siniin jedhe hin jaaladhu. Dubartii jechuun ba'aa baattuu dubartii jechuun kan sirratti cinooftee kan laphee ishiitii ofii ishiitii beeloftee siilaattee kan ofii ishiitii daartee sitti uwwistee hin beennati miidhama dubartii jechuudha. Dubartee